follow kishi password silkii kootiti miti TikTok kiyyayyuu haga ammayyuu sirraan kaasne. Gaafii kana bicha deebisi ani jaalallee waanan qabuufan gaafii jaalalaa keessi simachuu dide moo dhimma dhuunfaa kootiin kan wal qabate simachuu dide. Sumatu beeka. Ani maal jaalallee dheeressa dhugaa rabbiidhaaf jedhee dubbadhu. Ani jaalallee waanan qabuufa si dide moo dhimma dhuunfaa kiyyaaf si dide. Seenaa mee dubarri bara kanaa TikTok shan qabdi maal taate? Shan qabattee jaa qabattee dhugaa jiru bini si beeka. Seenaa amma dhiisiti ilaal. No, koi maaki dhugaa haqa barbaadda taate tu haqa barbaada inni seenaan na baddaltee dhufee miti. Anis gaafii tokko bichaan isa gaafadha. Maaliif waan faamilii kootii waan akka TikTokii kootii waan hundaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan hundaa harkaa qaba. Seenaan kan gaafii jaalalaa keessi simachuu diddee dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqaaf jedhitoo dubbadhu kana. Ani waanan jaalallee qabuuf asii dide moo waanan dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii dide. Lekin qabne nan beeka. Kanaafuu seenaan jaalallee waan qabduuf si diddee yoo jedhan isirratti manin qaba akka hin qabaanne dhibbaan dhibbatti konfiidensii dhammaan deebisne rek. Ani koo miidhamaadha michoo. Ardii tokkorraa ardii tokkotti qaxxaamuree dhufe. Tariyatis miidhamtuu ta'uu dandeessaa hin beeku. Kanaaf amma kolfee haasawaa dhiifama falcaa warri jala jirtan. Okay, ammallee ni jaalattaani jechuu. Taane iyyecha garaa kutoota bishaarraa fudhatu gabbisaa jedha Oromoon. Akkinaa galee jira hayyee taate. Hayyee amma seenarraa eegallaa seenaa dubbadhu nagaa wal gaafattanii. Hayyee seenaa ana gaafii si gaafadhe. Siin nan gaafanne. Ani gaafadhe siin nan gaafanne gaafadhu. Nageenyi karabbiiti waan ta'eef nagaa gaafadhu seenaa. Dheeressa obboleessa koo nagaa jirtaa fayyaa keetii nagaa siif waa baay'atu akkam nagaa keedha. Obboleessa koo waan jetteef xiqqishoo waan aarii fakkaata. Fuula isarraa akkasitti mul'ata. Hayyee seenaa akka inni jeetti gaama duras akkas jaalatu dubbatee ture mana kanatti. Yoo na jaalatte Duubaay koottuu jettee jirtaani? Maakii dhugaa dubbachuudhaaf laali. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun qoosaa akka fakkaatu anatu taasise. Maaliif dhugaa ta'ee miidhaan isaa baay'ee cime waan ta'eef qoosaadhaan jedhee uummata sobuu jaaladhe jechuudha. Tokkoffaa dhiimoodhaan sirriitti itti muyaale. Ani akka jaalallee hin barbaanne kanaan dura jaalalatti akka miidhame waan magaalaa kanaa akkanaa sa'uu barbaanne itti mee asradda'ee yookaan immoo akka galuuf seerumaanan ibsaafi ture. Ani dhiimoodhaan biloogii fagoonaan gara TikTokii dhufee otoon sodaatiin ifaan ifatti dubbatate. Qoosadhaa dhaabee asirratti hin jedheen na didee. Ittuma fufee innis itti fufnaan anis xiqqii keessa seenee tan fufee jechuudha. Waldiduun keenya dhufe kazaan dhumarraa si argee dhugaa ijuma kiyya laalaa akka dhugaa natti himtu barbaadaa jedhe makii. Jennaani ijuma isaa laalee tananii anis hin barbaadu siin jedha kootu bakka Dubaay jedheen akkuma qoosaa ta'e jechuudha. Baree meeqaffaatti birrii 300 fi 30 irratti galchee waan hundaa fidee dhufe jechuudha. Anis waton turin waraqaan akka dhumuuf taasisee Dubaay dhufe. Si deebi'ee malee ati akka isin jaalanne itti himtee jirtaa jechuudha. Sirrumatti. Dheeraa carraasiif kan akka hin jaalanne itti himtee jirta. Yoo na jaalatte Duubaay kootu hin jenneeni. Injenne ija keewwana si argeetu ijuma kiyya laalaa dhugaan dhugaatti yoo natti himtee yoo sin jaaladhus jette yoo sin jaaladhas jettes ijuma kee laala sitti himaa jedhe sittan himaan jedheen tole jedheet birriin irratti galchee birrii isaatiin waraqaan ni dhumeef.
Duubaati akkaneettuun Duubaay dhufeetii jechuun siitu ija isaa laalee himaa fi akkas jetta jechuun Nama dide san jaaladhu jennaan. jaaladhu jennaan jetteen jechuudha. Malee akkasitti jaalala dhugaa walitti dubbattanii Duubaay kootu yoona jaalatte dhugaan kana akka inni dubbatetti yoo dhugaan kana jaalattu ta'e Duubaay kootu naan jettee Duubaati yoo dhugaan jaalattu ta'e Duubaay maaliif hin deemini jennaan hayyee nin deemaa jee egaa dhiirri tokko yoo jaalate bar aarsaa siif kafalaa dubartiinis siif kafaltimi arramoo dhufee maal naan jihee maakii akka ati naan jette sanitti isi amanee Duubaay dhaqee dhuftee nallaallee Duubaay dhaqeetiin jira jeetu dhufe jechuudha. So muyit kafadhu dheera. Akkas ture maakii. Sijammer viidiyoon waraabamee jira. Jechuun michoo kana nin jaaladha. Ishiinis na jaalatti. Ture. Bakka waan kaffalu qabdu. Waan gochuu qabdu goota. Amma koomantii barreessuu danda'u. Guutaa akkuma dhaaba guutaa. Ummata keenya Wallaggaa keessatti dhumaa jiruuf haadholee teenya tabuqqaa jirtuuf sagalee haa taanu Rabbii Haaliq yoo sodaattan dhimma jaarsaaf jaartii dhimma jaalalleetiif nama 2,000 teessan gaafa namni sagalee ummataa taa'u hin jirtanii kana fayyadamuudhaan ummataaf sagalee tahaa jirraa jechuudha. Rabbii Haaliq sodaadhaa ummata keessaniif sagalee ta'a. Ummanni keenya qabeenya qaburraa mancaafamaa jiranii haadholeen booyaa jirti guyyaa tokkotti nama 30 dhumu jira. Allahan firu Rabbi sodaadhaa sagalee taaf. Keda እና warri immoo zala gowwaa ittan isintu gowwaadha. Gisee tokko narraa dhufe warra koomantii kana. Okay. Koomantii haa cufu moo akka warri koomantii dhiisaa waan akka kanina dubbii nama narratti dhaggeeffadhaa usaati. Okay. Maal jechuun barbaade beektaa maakii? Jaalalli gowwaan immoo gooti ta'eera bakka already. Namni kalee ofiyyuu baaseen kenna miti. Maaltu nama dinqisiisee? Biyya tokkorraa biyya tokko deemu dhiisitoo namni koo kaleesaa qaama isaa keessaa baasee nama jaalatu ni kenna bakka. Jaaladhe bakka. Dheeraa amma gaaffii si gaafadha. Obboleettiin teenya tuni seenaan sin jaaladhu osoo sin jettuuti osoo si himtuuti haatee deemte moo sin jaaladhaa jaalala kiyya koo jaalala kan kee jaalala naa qabdu kootu asitti naa ibsii sin jettee si darartee achi dheeyxe moo osoo sin barbaadu jettuutu haatee dheeyxe tana nu deebisi. Sin jedheera. Parsantii 50 jaalala naa ibsite. 50 immoo lakkiyetti. Guyyaa tokko fuula ifaa fi jaalala hoggaanaan jette guyyaa tokko immoo faallaasanii. Ta'ee osuma jiru garuu maaltu piroomisii olii galle yoo liiv irratti kan waraabame jira yoo dhuguma na jaalatte jechuun bakka yoo dhuguma na jaalatte Dubaay dhufuu dandeessaa bakka nan dhufa. Garuu yeroo dhuftu naan jette as deebitee ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Ta'uu danda'a dhiisuu danda'a kan waraabame jira bar warra argan dhugaadha jechuu danda'u. Okay bakka rakkoon qabu. Haa ta'u na jaalattus na jaalachuu hattus qaaman si argee ni amansiifadhee abdii godhadhee deema. Isheenis ni eegette. Yeroo achi ga'utti garuu na eeguu hin dandeenye madaamin tiyya na eeyyamuu hin dandeenye jette. Anas gidduu sanitti aaree guyyaa 2-3 booda bakka bilbila ishee bilookiin godhadhee kara biyyaatti akka hin deebi'uun jedhee deebi'ee garuu asirratti dhufanii walitti nu araarsanii araara keenya immoo araara obbolummaati. Innaa nama sammuu nagaan ana jira. Waan ishii rakkatti ishiitu beekaan hin beeku. Hundumaafiyyuu akkas maati malee akka ishii jettu kanas miti. Jaalala hayyee dhaggeeffadhu jaalala waliin dabarsuu turtan keessatti jaalala isiin baatii jaana waliin dabarsitee jirti. Baatii jaama obbolummaa waliin dabarsiteetti. Baatii jaa akkam naan galle guduraa obbolummaa ture baatii jaa obboleessa turtanii obboleeyyan taatanii baatii jaa immoo jaalalleewwan taatanii. Ji'oota ja'aa fi wal janajjanuun jira mitiire wajjin haasawaa waa'ee fiqirii. Al tokko faa jechuun bakka al tokko faa ati maaf gaa'ela nuranne ati maaf jireenya nuranne ati amma yoom itteessaa yoom haadha warraa godhattaa jirami jiree bakka fuula dubbarri koo afaan baasteen dubbattu maaki yaa'u akshin dubbii fi akkam jedhee sitti maa yaa'u taatee ta'urraa bartanii dhiire akkasii mitiire maaki
እና ታጥፎ ሰንቶር dheeressa gaafii tokko sirraa qaba. Aniif si ji'a jaha keessatti jaalalleewwan lamaan turre. akkuma san bakka akkuma san Akkuma san akka itti taa'an Qarraatii kennaa muut godhadhu seenaa muut godhadhu akkanatti walitti bireedaan ta'u hayyee dheeressa abbaa jaalalaa dhagee isiin amma abdii sii kannite hin jiru achi dhaqee amansiifadhee dhaqaaf ifuma abdii ofirratti hortee deemte malee abdii isiin siif kannite isin yoo achi dhufte jaalala si waliin hin jiraadhaa jettee takiin immoo osoo Itoophiyaa jirtu wanti jaalala keessatti jaalala siif kannite si sobdee achi deemtee immoo si jijjiiramte waan akkasii hin jira isin jidduu akkasi gootee Okay. Sumaan warri kuma lamaaf dhibba jaha jirtan uummata Wallaggaaf sagalee ta'a adiraa keessa sagalee ta'a. Innaa maaltu jira mina beektaa? Paarsanti 50 jira. Fakkeenyaaf achi deemee maybe aniif si wajjin jiraachuu dhiisuu dandeenya maybe. Jecha jedhu jira. Deebi'ee immoo yeroo bakka aniif si wajjin jiraanna jettu jira. Jira mitiree bakka amma ganama gararraa beektaa? Gararraa yoo garte nama diimaa fakkaata gararraa nama gurraacha fakkaata. Bakka እንደዛ ነገር ነው። ቢፍቱን ገናማ ሲን ባቲ ገልገላችን ልጥ ሚቲ አንገናማ ዱበት ገልገላ አከስ ሚቲ ቤታ እና በቃ አንሞ ከንደሜ በር አስትሮ ሚቲ ቪዚት ዳን ፈን አስትሮ ሚቲ ፕሮቲካቲ ጀቶ ከጀለማ አስትሮ ቢየት ዴቢ አፍቶሪ እና አርገሲ ገሩ ነሞኒ ሊቭረት ተርጋኝረት ፈካት ባየ ነሞታ ዱፋይና ፉዳኒ በቃ አካ ቪዚት ይራከራ ኢምፕሎይመንት ትናው ጀተሚ አስመጥሩ ነዴ ብሪት ደበለደ ቃ ማስታየች እና መሌ haalli jiru akkasi malee akka ishin jettu kanas miti jechuudha.